boqonnaa 26 bananname. Nami cufti nu Baayibili kennin banannaa. Seera uumama boqonnaa 26 irra ka jiru sagalee Waaqayyo jiraate eegi dubbiseen duubatti gabaabduu gula dubbii abboo Waaqaa waliin qodan sagalee Waaqayyo waliin baranna. Haleluuyaa. Waaqayyo kanallee namichi dubbatu qaba akkas nan dubbisa maqaa Yesuusitiin. Seera uumama boqonnaa 26 lakkoofsa 1 jalqabe maqaa Yesuusitiin nan dubbisa akkas jedha. Beela isa bara Abrahaami biyyichatti bu'e malee beelli ammayyuu biyyichatti bu'e ture. Yisaaqi gara mandara Geerar dhufe Abemaalik mootii Filistiyaa bira dhaqee Waaqayyo yommuu Yisaaqitti mul'ate biyya ani sitti himu keessa taa'i malee biyya Gibxitti gad hin bu'in. Amen. Lakkoofsadi biyya kana galata jiraat ansi wajjina nan taa si nan eebbisa ano biyya kana hunduma siif sanyii nan kenna waanan kaguudhaan Abrahaam abbaa keef dhaame jabeesse siif sanyii keetiif nan kenna maqaa Waaqa ulfaatuti. Mata duree akkasii fuula dubbii Waaqayyo waliin baran Waaqayyo nama waliin jiraachuu የእግዚአብሔር አብሮነት yokaan presence of God. Waaqayyo nama waliin jiraachuu jechuun maal jechuudha? Waaqayyo akkas jedheen Yisaaqiin ansi wajjin nan ta'a jedheen. Gibxitti gadi bu'in mee gadi bu'u jedhu ofirra dubbadhu. Waaqayyo akkas jedheen Yisaaqiin wada Gibxi atuuraj gadi bu'in asuma ta'a jedheen. Biyyuma kana biyyuma Geerara kan keessatti galataayi ansi wajjin nan ta'a sin eebbisa. Presence Waaqayyo kan Waaqayyo nama waliin jiraachuun maal waan jedhu irratti dubbii Waaqayyo waliin laalla yeroo reefu obboleessi koo ganama naa bilbilu waldaa keenya keessatti as Naayiroobiitti sagantaa wayirri kadhataan turre obboleessi kiyyiin raajiin naa bilbilee raajii caaliin naa bilbilee naan Waaqayyo keessa kiyyatti ergaan dubbii Waaqayyo beenne fillee dubbannu ergaan gumii yookaan ergaan sabaa male. Kami jenne afur qulqullu gaafanne yoo dubbanne yeroo sun namoonni sirraa fayyani nuunis fayyina maqaa Waaqayyo ulfaatuti. Yeroo san irraa jalqabe afur Waaqa gaafadhe Waaqayyo akkas jedhi naan jedhe argamiis Waaqayyo maqaan Waaqa ulfaatuti. Waaqayyo waliin taa'e Waaqayyo nama akkamii waliin hojjetu jenne Waaqayyo namis dhaga waliin ta'a. Waatiin Waaqayyo ka dhageetti ta'e Waaqayyo si wali Waaqayyo akkasii Yisaaqiin gar Gibxitti gadi bu'in jedheen. Amen. Baay'iboonni dubbiin abbaa Waaqaa dubbatu maan jedhu beelli bara Abrahaamitti kata'e caala bara kanattis beelli ta'e. Rakkoon gaaf duri jiru caala rakkoon guddaan ta'e jira. Namoonni hedduun bidhiisanii baqachuu barbaadani. Haal kee jir keessa karuma isaanii malee utaalanii fiiganii ba'uu barbaadani. Yaadu dansa garuu Waaqayyo maal siin jedhu yaadati yaadirratti mari'at irratti jireenyam haal qabmi jiru kan sirriitti beekna hundinu yeroo rakkisaa kan keessan Waaqayyo maal siin jedhu isa Waaqayyo siin jedhu yoo Waaqayyo irraa nam dhageetti ta'e nam carra qabeessadha. Waaqayyo akkas jedheen Gibxitti baqatiin jedheen Gibxitti gadi bu'in jedheen asum keessatti baqata taa'e jedheen maqaa Waaqayyo ulfaatuti. Asi wajjina nan taa'e. Asi nan ta'a. Waaqayyo nama waliin ta'uun ammoo maalitti fakkaatu waliin laal. Seera uumama kan namni barreessu Museedha. Museen kitaaba seerotaa Pentateuch yookaan kitaaba toora shaneen namni barreessu Museedha. Seerri uumama kun ammoo Baayiboo keessaa akkuma nuun hundinuu beeknu kitaaba jalqabaati. Seera uumama beekuun dirqama. Seera uumama jechuun uumama waan hundumaa jechuudha. Seera uumama keessa wanti hundinuu jalqabame. Wanti hundinuu uumame. Waaqayyo duwwattu jalqabaaf dhumallee hin qabne. Ameen. Waaqayyo jiraataadha. Maqaan Waaqayyo kan ulfaatu. So seera uumama kana beektoti kitaaba qulqulluu dubbatan bakka lama gargar qootanii ilaalanii seera uumama boqonnaa tokko akka boqonnaa 38 waa'ee dhalootaa waa'ee uumama jedhanii beektoti kitaaba qulqulluu dubbatan warri theologiaaniin kaan immoo boqonnaa 39 akka boqonnaa 50 waan gartee sabii Israa'elii laf Gibxi keessatti seera isaan dabarsan seena Yoosefii waan gumiin Israa'elii akkamiin akkisiin gar
laf gibsi deemti waan sun dubbata. Kadhibin ammoo boqonnaa 11 lakkoofsa 27 jalqabee boqonnaa 11 lakkoofsa 27 irraa jalqabee seenaan Abrahaamii achitti jalqaba jechuudha. Maqaa Waaqayyoo ka ulfaataa ta'uuti. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaan. Seera uumama jechuun wanti hundinuu yeroo inni jalqabameen kufaantiin ilma namaa namoonni uumamuun uumamii cubbuu seexanii gubbarraa gad darbatamuun har'a immoo fulaan barannu boqonnaa 26 seera uumama boqonnaa 26 lakkoofsa 1:33 gad Waaqayyo si waliin nan ta'a sin eebbisa jedhe. Akkamitti eebbifame? Waaqayyo akkamiin Isaaqin eebbise? Seera uumama boqonnaa 26 kan gubbatu hojjaa deemte laaltu. Isaaqin Waaqayyotti dubbate jennaan Waaqaf ajajame, Waaqaf sarme, Waaqaf heeyyame toledhe taa'e. Maqaa Waaqayyo ka ulfaataa ta'uuti. Meeqas jedhee waliin dubbadheera ta'u. Isa Waaqayyo naan jedhe jireenya koorra nan tolcha jedhime. Isa Waaqayyo nan tolcha. Hallelujah. Waan godhuutu nuuf jira. Isatu irra nuuf taala. Inni bu'aa qaba. Waaqayyoon himee namicha hin jiru. እግዚአብሔርን አምኖ እግዚአብሔርን ተስፋ አድርጎ በዘመናት መካከል ያፈረ የለም። አሜን ሃሌሉያ አሜን ከነሚ waaqayyoon yaame yellaa beekun jiru. Osoo achi taa'aa jiru boqonnaa 11 lamirrayaat gabbuutee laaltu Yisaaqin obree beeylada dalla horsiifachuu jalqabee wanti isaa wanti inni hojjechuuf wal qixaachuuf jalqabee maqaa Waaqayyoo kenna kan ulfaataa ta'uuti. Yesuus gooftaadha. Waaqayyo namoonni milkaa'umsa yookaan eebbifamuu isaanii jireen ilfoonitiin wallaala waliin wal qabsiisan. Eebbi hunduma caalu nama Kiristoosin beekuuf Waaqayyo nama waliin jiru. Gaafa Waaqayyo si waliin jiru jireenyi kee wal qabata. Akkas jechuun chaalenjiin hin jiru hin jennan. Gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo dubbata akkas jedhe haqi lafa kan jirtani gargar hin qabdanii rakkinni hin argattanii garuu rakkinni sun dabsadhee jira. Bilafa gubbaa jiru qofti hin jira. Ta'uyyuu garuu ati nan furmaata barbaadamudha. Hallelujah. Odoo gargar kee dabartu kogee dabartu ati nami Kiristoos qabdu misiraachoo sittani mana dhagaye furmaati sibir jira. Amen. Sibir si jira. Amen. Amen. So Yisaaqini boqonnaa 26 seera uumama boqonnaa 26 lakkoofsa gubbatti akkasitti Yisaaqi geerara keessa hin jiraate. Barsun keessatti mootii Abimelek jedhamutu ture. Mootiin Abimelek jedhamu kun mootiin title fakkeenyaaf Firoon hojja jennu Firoon jechuun akka gartee prime minister yookaan president akka jedhan kana maqaa title mootii barsanaatu malee maqaa namaa miti. Bara Abrahaamis Abimelek ture menna. Haadha mana Abrahaamii jalaa fudhachuu bennaa Waaqayyo maan godhe punish godhe Waaqayyoon adabe. እግዚአብሔር በመቅሰፍት መጣ። በረከነት ከስ አፉር ሞቲን አቤማሊክን ጅራ ኦዶ ሂናፍቱን ጅርቱ ኦዶ ከነሚ ሲቆጥስ ጅሩ ኦሶ ከሲረካን ጅራኒ አትራበዳ ሃሌሉያ አሜን ኮፍታ አሜን አሜን ክርስቶስ ዱሩማ ደበርታ አሜን አሜን ዋቂያ ከሰረን አንሲ ወጂ ነንታ Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Waaqayyo kooti wantaat natti batti cufaan nan godhe. Yoo Waaqayyo nama waliin jiru namni danda'e cubbuu diduu danda'a. Namni danda'e jal'ina hojjechuu diduu danda'a. Yoo pireezensii Waaqa nama waliin jiraate namni isa hafuurri qulqulluun isa dubbate duwwaa godha malee jal'ina waliin galu maqaa Waaqaa ulfaatiti. Amen. Amen. Amen.
ይስሐቅን በሰው ሀገር ያትረፈረፈ የእግዚአብሔር አብሮነት ነው። ይስሐቅ ቢየውርማ ከሰት ገለቴ ከሰት ጅራት ከሰት እራበ ከስ ጎደ ዋቀዮ ኢሶ ጅንጅራቹዳ ሃሌሉያ Amen. አፎነ የሲኦል ታንጀኔ Amen. ሲትንራ ወፎኬ ደብሩ ደንዴታ የሮ ቢታሲ ገሉ ደንዳ ዋቀዮ ከከሱማ ሲዲሱ እኒ ራስ ያምቢሳ Amen. ዋቀዮ በቆና ድደምጃላ ኮፍሳ ፍርጉባት ዘርህን እንደምድር እንደ ሰማይ ኳክብት አበዛለሁ ኢኬ አቁርጂ ሰሚናም ባይሰረ ዋቀዮ ከኩጎዳ ባይሳፍ ከከተ ጅራ አብረን ከከተራ ሲረት ገሩ ነራው ወደ ዋቀዮ ከራራጁ ደባስኩበት ደንዳ ማቲ ከንከ ከስታይ ዋይ ከንከ ሲዱባቹ ደንዳ ዋቀዮ ዋቂ ዋን ሲዱባቹ ሲፍራወት ካኩ ሲፍካከሱ ጎፍታን ሲፍራወት አንጀዳ ሃሌሉያ Amen. ይሳቅ ቤዳ ላል ለፍቲ አሎ ቹኒ ድራውት ወንቲ ተኮለን የምላስ የሚቀመስ የለም ረሃብ ነው። ነገር ግን እሺ አባቢ ያንተ ካልኪ ይሁን ሃሌሉያ አቦ ቄቄቴ ቆዮ ቄቄቴ ለፍቲ አሎለን ምድረበዳለን ወንቲ ጎጋለን ሂሚጃታ Amen. ተወሪ ዋቀዮ ታው ማለ ወኒያን ጎዱን ቢርኩን ኡልፍኒ ከዱዋ ፋታው ማለ Amen. አስቲፈየ መሃሌታ Amen. ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው። Amen. ዮሴፍን ሃቲማና ጴጤፋራ ኮቱ ነው ሊጪሰተ ዮሴፍን አንፉላ ዋቀዮ ዱረቲ ዋን ሀሜናንቶቹ ዋን ጩቡንቶቹ ከኒ ጀኔፊ ዋን ዋቂ ዮሴፊ ወሊንጅሩፍ ነሚዮ ዋቂ ወሊንጅራቶ በለያ ጩቡ ሂኖጀቱ ጀሊን ሂኖጀቱ ዱቢና ቦአት Jesus. አላያ ዮሐንስ ጉባታ ከዘ ወሪ ጩቡ ጀታን ኢልማን ዳብሎሲቲ ኢልማን ዋቀዮ ጩቡ ነው ጀታኒ ገሩ ወንጌል ረተከሰ ዶቹ ቦጀተንለ አባቢራቲ ከዋይ ከሰኒ ፊሲኒ ፈልሙ እንቀብደኔ ታሪ ነሚያስከጁት ከጩቦ ጀተጅራታ አከከ ደደቡ ጅርታ ከደደቡ ጅርቱ አንተ ዋቀዮ ረቲን ገመን ነው ጀታይ ኢግልሙ ዋቀዲ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደባፍ ጩቡ ሁንዱ መራ ዋንም ቁልቁሌሱፍ ዋቀዮ ማዩሲ ሲመታ አራሪ ሳንገርኪ ኮቲ ሲንጀዳ አካቲ ሳወሊ ገልቱ በዳ ዋቂ ከን ሰከንድ ቻንስ ነማከን Amen. ያገረምላክ እንደገና አምላክ ነው። Amen. ዋቂ ጋር አክኑ አረፈም ጨራኑ ከናክኑ ካንፈ ኢየሱስ ጎፍተዳ ይሳቂኑ ብታሶበጅ ይሳቂን ሃድማን ይሳው ፖለቲኮ ጀደ ሶበጅ ነሚ ኦዶ እጁባተዩ ኦዶ ጩቡዋን ብራሶቡ ሶበዩ ዱባቹን ጩቡ ደበር ኦሶቤት ፎሶም ቤጊን ጩቡ ጀቹ ደንዴት ገሩ ኡሚካን ከጩቡሱኒ ሚቲ ዋቀዮ ጩቡሱን ከሳ ሲካሳ ሃሌሉያ ዋቀ መለ ቻንስ ሲከነ ሲያሮምስ Amen. ነቢባሊከ አሊፍኑ ሶብዳይደን እሺና አድመና ከቲ ሚቲ ደን ዋቀ ከቲ ዋቀዮ ማክኑ ወደ በርባደት ማሊፍኑ ሶብዳይደን namtichinu garte afur arratis kejir afur arrafoni oso hadmana saqabu malti bukkes lalchis afuri of dub nam lalchis ka rukutama tawti Amen. yes waqi ke dasa Amen. garte ini sanni fatase wan alotinyat hallelujah mekan jedo firrat matakan kerrat ansanyi gari nam facasa jedime hallelujah facasa ansanyi gari nam hallelujah Amen. yesus Amen. kanafu waaqayyo naminni walin jiru waan hundu marqabechu Amen. you know irrafa
irrafa nami waaqayyo lijuru abba qabeenya osoo ta'in irrafa habtaam saayon baale xeggaano እግዚአብሔር አብሮነት ያስፈልጋል ማለት ኤጊ waaqi shoolin jiraate waaqayyo presence isa feel gootanan jireen kan keerratti atin irraaftuudha atin irraafaadha namni si caaqee garte hawanti hundinol qixaateef nami akkeeti badhaadhinni qabu hin jiru bicha እግዚአብሔር kan gaari hun ogeni Amen. Amen. Kawa kenna ka ulfaata ta'uti en warri geerar ati nu caalu waan duroo matteef bikeen dhiisi deemedhaniin seeruu mama boqonna 26 lakkoofsa 10 jaarratti abe maalik isaaqin ati nu caala baay'ee jabaattee taa'edhen bikeen dhiisi deemedhen maqaa waaqa ulfaatuti Amen. isaaqi waan dhaga'ee ta'e inni baqataadha rakko jirtu challenge jirtu cufa danda'e osoo taa'u mootiin garuu rakka'e bikeen dhiisi deemedhen eegi suniin duubatti lakkoofsa 17 irratti Yisaaqiin kanarratti achi adeeme godoo isa dachaa geerara keessa dhaabate achiin taa'e bakki gartee mootiin dubbiin rakkaasirraa gad bu'i maqaa waaqa ulfaatuti namni waaqayyoo yeroo baay'ee gad bu'a injilbeeffate jechuudha gad bu'ame guddoo boro iduraa gor haleluuyaa laal gaaf daawwitiin Goliyaadin yeroo taa'ee gumi Israa'el irratti of dhaadatu dhufe obboleessi isaa Daawwitiin maal jedheen onne kan kee kan kijibisiin beena jedheen onne kan kee kun guddoo kijib qabdeedhen Daawwitiin deebiin laanneef duraa gore maqaa waaqayyo ulfaatuti namoonni dibati waaqayyo sana namoonni gartee waaqayyo irraa dhagaan yeroo baay'ee namoonni isaanis jiran yoo isaan rakkaan waa'ee isaaniif dhaabanii morman duraa goran gorani garu hinjilbeeffatan haleluuyaa waaqayyo kadhatan waaqayyo mo kadhatan Yisaaqiin bakka gad bu'insa gabbu'e garuu achi umni guddoon ka ilaalame Yesus gooftaan Yisaaqiin osoo taa'u jiru hojjettootii samaan taaneedha eelqotu jalqaban gaaf isaan eelqotu jalqabani jalqaba esee qargan esee jechuun irra wallolan waaqayyo nama oolchu malee yeroo tokko waldaa waaqayyo keessin jiraban hinaftun eebbatin jalqabatin rakkasi hadan ofiisa hojjetti keessatti bakkatin jireenyas jiraat keessa faamilii keessatti qotteen injira bari hinaffan injira garuu nabi waaqayyo inuma darbame isuma caalutti darba eebbi sunillee darbe oli bisani sitla ka jedham qotee sunirrammaan jedhe naam mormanii jalqaban narratti namaan ta'an na qabanii naam mormanii ammalee dabree qotee eegi suniin duubatti rohoobote lafuma kanatti dhabe baay'ee yeroo dubbate biyyuun kan keessatti hin baay'anname maqaan ulfaatuti fuulduraan sun keessa atin irraafata fuluma tajaajiltu siin jedha in tajaajilta fuluma kiifin dabru qabeenyi argattu siin jedha sun keessa irraafataatan siin jedha haleluuyaa Amen. Yisaaq irraa gumma dubbachuu jalqabe haleluuyaa nami afaan isa ofiirratti raaguu jalqabe biyyuma kan keessatti nan duroommadha haleluuyaa kakuu manaa bahe eegi suniin duubatti eeginni raagummaa fi dubbateen duubatti mootiin dhufee akkas jedheen dhiifamnuu tachiyaa isaa jedheen akka waaqayyo si waliin jiru yabarre akka waaqayyo si waliin jiru hin beenna ammaan achi nuuf si walloluun nuuf hin ta'u jedheen eegi suniin duubatti Yisaaqin akkas jedhe isinumatti ofirraa nu ari'ee nu nama waaqayyooti namirra ka'uun beennu isinumatti ofirraa nu ari'ee haa ta'u garuu namni waaqayyoon ne dhiifama qaba haleluuyaa Amen. Yisaaqin dhiifamtochee fi qalee isaan nyaachise eegi suniin akka fakkatanii ammaan achi nuun faamilii tokko jedhan
Gaafa Waaqayyoo si waliin jiru pointiin dhibini garte diin kan keetit siifiroo diini inni badii kee barbaada inni duukan kee ati nama Waaqayyooti dogongoraan sigame ifamnaa tojiisiin jedhe nami Waaqayyoo immoo amalisa kee tokkumaanidha namaaf dhiisa haleluuyaa ifam goona haleluuyaa Amen. godhaafe Jil qopheesse ceremony tochee nyaadha jedheen Waaqayyo akka isaanii hiisan goone haleluuyaa Waaqayyo akka diin keetis maqaa Waaqayyoo kolfaataa ta'u Amen. Ormi kollutti galanatu nama Waaqayyooti laal saaluu techuun jalqabanatu nama Waaqayyooti akka Waaqayyo ina jirra haleluuyaa gartee Waaqayyo jiraachuu argitee Waaqayyo nama waliin jiraachuu guddinni kan kee oolumaa deema ameen oolumaa deema Alonsi keessa jira sanyi sin yaamamuttu jira Waaqayyo Waaqan kee ati nama Waaqayyo jedhame maqaa Waaqayyo sirratti ulfaatan jedhe presensi Waaqa kee gaafatu jira Waaqayyo waliin jira kakuu dhufanii waliin galan qalkidaan lammeessoo sittiin gamnu haleluuyaa maqaa Waaqayyo ka ulfaatan fixachuu jira erga ki gar xumuraa jadeemu duub gartee nami gaaf Waaqaf eeyyame jiraati Waaqi eebbatiin eebbifamu malti cufaan si eebbis maqaa kee keessa wanni nyaatamu hin dhabamu Amen. እንደዚህ ይላል ዘሩም እህል ስለምን ከቶም አላየውም ቁልቁልቾ ጀኒ ገተም ኦጀኒ ዋኛቱን ለጠበኒ ገገተን ዮጀ ዋኛት አበ ከነቱ ኑን ነርጊ መቃየ ሶቲን ኑን ቤሎፍ ነው መቃየ ሶቲን ረኮም ፖርሽን ከነንቲ መቃየ ሶቲን ቦን ጋዱን በርጩ በገርቴ ህዩማ ከሳ ጅራቹን ከጆሌ ዋቀዮ ቢቲ ካሴናን አፍቆ ጀቶቲ ሳት maqaa Waaqayyoo kanaaf nami Waaqa waliin jiru hojjechuuf Waaqirraa dhagaa deemuuf Waaqirraa dhagaa tajaajiluuf Waaqirraa dhagaa dubbachuuf Waaqirraa dhagaa Waaqayyo sagalee san waa eebbisuuti